Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Warroonni viidiyoo ogummaa harkaa argachuu feetan kan dura darbee fi kan booda gadhiifnullee yuutuubni keenya ogummaa harkaa takka Raabiyaa Kadir jettanii sarchi gochuudhaan nu argattan. Yuutuuba keenya sabiskiraayib gochuun indikatinaas niin jala shamarran Oromoo akkasumas karaa feesbuukaatiinis nu hordofuu dandeettanii feesbuukni keenyas ogummaa harkaa takka Raabiyaa Kadir jedha. Amma kallattii maanii dantilee haala bifoota adda addaatiin akkamitti dalanna kan jedhu wajji ilaalaa turre hadha akkamitti akkana dalanna kan jedhu yeroo gabaabduu keessatti wal wajji ilaalla. Jalqaba irratti kan ani qopheeffattu faayidaan gara lama qaba. Faayidaan isaa yoo kirriin isin qopheeffattan takka jarbeen isin qopheeffattan qal'aa ta'e gara qal'aatiin daladdanii yoo furdaa ta'e gara furdaatiin daladdan jechuudha. Itaansitanii bifa feetan ni qopheeffattu. Erga qopheeffattanii haala kanaan akkanatti ni qabna. Jalqaba irratti erga kana qabnee booda finnee akkana deebifna. Erga akkana deebifnee booda akkanatti qabnee asii as baasna. Jalqaba irratti akkana ni qabna jechuudha. Haaluma argitan kana erga akkanatti qabnee booda ammas qabnee akkasii as baasna. Takka lama sadi erga sadi dhoofnee booda amma kam goonaa itti marra. Takka lama amma eegallee jirra jechuudha. Haaluma kanaan itti maraa osoo dalannu bifa kanaan dalannee jechuudha. Amma takka lama sadi kan jalqabaati walitti afur dalannee jirra jechuudha. Haaluma kanaan marsinee 12 dhoofnee walitti deebina jechuudha. 12 dhoofna. Amma 12 marsinee takka naannofnee deebinee jirra jechuudha. Erga 12 dhayuu hubattanii dura lakkooftanii tanii mirkaneeffattan jechuudha. Ammaan 12 dhayee jira. 12 erga dhayuu mirkaneeffattanii akka bakki kun cufamu jechuudha. Qabnee as harkisna jechuudha. Haala kanaan walitti as harkisna. Erga haala kanaan bakka kana cufnee booda kan akkanumatti dhiisnee dura 3 jennee lakkoofne takka 2 3 bakka sadaffaa kana asiin gasseenna. Ergisii booda akkanatti qabnee as baasna. Erga qabnee as baafnee booda akkuma dura takka 2 erga 2 dhoofnee booda 3 dhoofna marsaa lammaffaa kanarratti. Erga 3 dhoofnee booda itti marra asumaan gasseenna jechuudha. Bakkuma jalqabaa kanaan akkanatti erga gasseenne haala kanaan jechuudha. Marsaa kun tokkoffaa jechuudha. Amma lammaffaa eegalu jirra. Marsaa lammaffaa bakka takkatti lama deddeebineeti waliin geenna jechuudha. Amma 12 dhoofnee bakka takka lama deddeebinee yoo waliin geenne 24 jechuudha. Haalumaan amma dha'u jiru kanaan bakka takka lama deebina jechuu yoo isiniin galle ni ilaaltu. Fakkeennan kaa'u kana bakkuma dura dhahisanitti deebu jira. Ammas
ammas bakka tana amma lama dhoofne bakka itti aantuttis lama dhoofne haala kanaan lama lamaan waliin geenna jechuudha marsaa lammaffaa kana haaluma agartan kana. Haaluma kanaan bakka takka lama deddeebi'uudhaan waliin geettan jechuudha. Egaa haaluma agartu kanaan amma marsaa lammaffaa cufuu deemna jechuudha. Erga haala kanaan fakkeenya isinii kaa'ee walii geettanii takka lama sadaffaa odoon keenne lammaffaa seennaa ergasii booda akkana qabatnee as baasna. Erga haala kanaan qabnee as baasnee bakka itti aanu as seennaa jechuudha. Akkanatti qabnee kana as seennee akkana qabnee as baasnee ergasii booda akkanatti as baasna jechuudha. Akka duraa sadiin dhoofnu takka qofa takka haala kanaan. Seerri marsaa sadaffaa kam seetu marsaa lama dhoofne jirraman takka lama sadaffaa eegaluu deemna. Seerri marsaa sadaffaa bakka takka dhoofna bakka takka lama dhoofna jechuudha. Akka marsaa lammaffaa lama lama waliin geennu akkam yoo jettan fakkeenyi jalqaba irratti amma lama deebina jechuudha. Takka lama ka jalqabaatii wajjin lama dhoofne bakka tanatti amma bakka itti aanutti takka dhoofne dabarra. Bakka itti aanutti lama deebina jechuudha. Lama deebina jechuun yoo isin hin galle bakkuma takkatti lama deebina. Jalqaba lama dhoofne haaluma agartan kanaan takka lama ka itti aanu tokko ka itti aanu amma lama dhoofna jechuudha. Walii galatti marsaa kana takkaa fi lama lama wajji geenna jechuudha. Takka yoo takka dhoofne ka itti aanu lama dhoofna haaluma agartan kanaan amma lama dhoofne amma takka dhoofne dabarraa jechuudha. Haala kanaan waliin gayama marsaan sadaffaan. Haala kanaan waliin geenna jechuudha. Egaa haaluma agartan kanaan amma marsaa sadaffaa cufuu deemna. Erga haala kanaan waliin geettanii bakka kana akkanatti ni seentu. Erga akkana seenne amma cufuu deemna jechuudha. Marsaa sadaffaa waliin geenne takka lama lammaffaa kana asiin gad seenna. Yoon argitan ta'e akkanatti asiin gad seennee akkana deebina jechuudha booda. Haaluma agartan kana ammas asiin achi seennaa jechuudha. Haaluma agartan kana amma marsaa arfaffaa eegalla. Marsaan arfaffaan bakka takkatti lama deebina. Bakka lammaffaa fi sadaffaa takka takka dalannaa jechuudha.
fakkeenya akkam yoo jettanii na hordofaa. Akkuma duraa bakka jalqabaatti lama deebina. Haaluma agartan kanaan erga haala kanaan asis takka takka deemna jechuudha. Erga ammas takkuma takkaan deemna. Takka lama takka takka jechuudha. Lamaan kun amma marsaa bakka itti aanutti lama deebina jechuudha. Haaluma kana waliin geenna hundayyuu. Haaluma agartan kana haaluma kanaan waliin geenna hunda. Bakka tana eegala lama dhoofne lama deebine jechuudha. Takka takka ergasii lama dhoofne jechuudha bakka itti aanutti. Amma marsaa arfaffaa waliin geennee jirra. Marsaa arfaffaa cufnee akka itti aanu ilaalla. Akkuma dura takka lama jennee sadaffaa seenna. Ergasii booda haala kanaan asiin achi baana. Ammas asiin achi seennee akkanatti as baafna. Erga akkanatti as baafnee booda amma xumurra jirra jechuudha kana. Haaluma agartan kana wal qixxeessinee jirra waan ta'eef amma kana eegalla jechuudha sarara kana. Takka lama sadii afur shan erga shan dhoofnee booda takka lama sadii afur shan shanaffaa haala kanaan seennaa jechuudha. Shanaffaa seenna dhiifama. Haala kanaan itti marree shanaffaa seenna. Haaluma argitan kana ergasii booda takka qofa dhoofne tokko jidduu deemne lammaffaa seenna. Itti marra dhiifama. Erga itti marree haala kanaan seenne ergasii booda shan dhoofna. Takka lama sadii afur shan erga shan dhoofnee booda asii lakkoofne shanaffaa seennaa jechuudha. Takka lama sadii afur shan itti marree haala kanaan shanaffaa seenna. Erga shanaffaa seennee booda amma takka dhoofnee haala kanaan asiin gasseen itti marree jechuudha. Haala kanaan hojii geenna hundaayyuu jechuudha. Xumuraarra geennee jirra jechuudha. Haaluma agartan kanaan. Haaluma agartan kanaan amma gara xumuraatti deemuu jirra jechuudha. Itti marra haala argitan kanaan ergasii booda
hundayyuu haala kanaan waliin geenna jechuudha. Bakka kana kam goona ka jedhuu fi osumatti marre akkana gasseen akkanatti as baasnaa qabne jechuudha. Bakka akkanaa hundayyuu haaluma kanaan waliin geenna. Bakka kanas haala kanumaan wajji geenna jechuudha. Haaluma fakkeenya isiniif kenne kana takka isiniif kaa'e kana. Beekama. Haaluma lamaan kana fakkeenya isiniif kenneen waliin geettanii jechuudha. Hunda kana waliin geenne walitti deebina inshallah. Xumuraarra geenne jirra jechuudha. Haaluma gartan kanaan. Haaluma gartan kanaan amma gara xumuraatti deemuu jirra jechuudha. Itti marra haala argitan kanaan ergasii booda hundayyuu haala kanaan waliin geenna jechuudha. Bakka kana kam goona ka jedhuu fi osumatti marre akkana gasseen akkanatti as baasnaa qabne jechuudha. Bakka akkanaa hundayyuu haaluma kanaan waliin geenna. Bakka kanas haala kanumaan wajji geenna jechuudha. Haaluma fakkeenya isiniif kenne kana takka isiniif kaa'e kana. Beekama.
haaluma lamaan kana fakkeenya isiniif kenneen waliin geettanii jechuudha. Hunda kana waliin geenne walitti deebina inshallah. Egaa shamarran Oromoo amma goolabbii xumuraarra jirra jechuudha. Erga haala kanaan waliin geenne akkanatti as baasna asiin isa xumuraa asiin gasseenna akkanatti as baasna. Ergasii booda duubarraan asiin as kennee akkanatti asii as baasna. Xumurree irraa raawwannee jirra jechuudha. Amma makisa finnee asitti irraa murree caafii isaa as keessa gad deebisuu qofa jechuudha. Haaluma agartan kanaan irraa raawwannee jirra jechuudha. Amma xiqqeessee dalagee bal'aasi marsaa dhufu keessatti ka dalannu ta'a jechuudha.